Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Akkasuma guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Karaa baankeetiin illee akkuma jedhe baankota immoo akka jareen qabadhee dhufa. Guyyaa kalee baankii Hawaashiniin qabadhee dhufee jechaadha. Guyyaa har'aa immoo baankii Qacaree tananii baankii Oromiyaatiin biyyoota 5 qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa itobilaakmaarket akkuma beekamu biyyoota 20 karaa baankiitiin immoo baankota keessaa akkuma jedhe immoo baankii Oromiyaatiin biyyoota 5 qabadheen dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyoo isin kennee nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haara taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabiskiraayib laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan laayik gochuun viidiyoo kana hanga namaatti jakataa isiniin jedha. Viidiyoon koo gabaabaadha jechaadha. Yoo akkam baay'atee daqiiqaa 10 isarraan kan hafe daqiiqaa 8 daqiiqaa 9 jechuudha. Salphumatti yeroo baay'ee namatti hin fudhatu jechuudha fini jechaadha. Keessattuu immoo warroota gara biyya keenyatti maallaqa isaanii ergataniif immoo faayidaa guddaa qaba jechuudha. Dallaaladhaan meeqan ta'ee hin dabalee moo hin qannase jechuudha. Karaa itobilaakmaarket biyyoota 20 kana keessa biyya tokko yoo jiraattanii tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef isin hamma qabdasanii baay'ifattanii irra ga'uu hin dandeessu jechuudha. Birrii keessanii tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef baay'ifattanii irra ga'uu hin dandeessu jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin illee akkuma jedhe immoo guyyaa har'a baankii Oromiyaatii jechaadha. Baankota immoo akka jareen qabadhee dhufa. Baankii Oromiyaatiin akkuma jedhe biyyoota 5 jechuudha. Karaa baankiitiin illee ani tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef isin hamma qabdasanii baay'ifattanii baruun hin dandeessu jechuudha. Asirratti karaa itobilaakmaarketiin jechaadha. Dhaabbataa miti jechaadha. Itobilaakmaarketii akka baankii miti. Baankiin guyyaa 2 guyyaa 3 illee torbeen tokko irra turuu danda'a jechuudha. Utuma jijjiirame yookaan otoo hin qayyaramin jechuudha. Itobilaakmaarketii garuu guyyaatti yeroo 5 jaayyuu qayyaramu yookaan jijjiiramuu danda'a jechuudha. Utuma sana onlaayinii irra jiraniyyuu yookaan hin dabala yookaan hin qannasaa jechuudha. Itobilaakmaarketii salphumatti guyyaadha guyyaatti yookaan si'aatitti garaagarummaa qabaa jechuudha. Hanga namaa fi kan galgalaarri garaagaraa jechuudha. Yookaan saantii wayii qannasaa yookaan saantii wayii dabalaa jechuudha. Salphumatti itobilaakmaarketii akka baankii miti jechuudha. Garaagarummaa isaanii kanaa jechuudha. Garaagarummaa qabaa jechuudha. Salphumatti itobilaakmaarketii fi baankiin jechaadha. Egaa akkuma beekamu immoo biyyoota inni qabadhee dhufe kanneen akka Ameerikaa, Doolaarii, Kanaadaa, Doolaarii, Awustiraaliyaa, Doolaarii, Ooman, Rihaala, Duubaay, Dirhaama, Saawud Arabiyaa, Riyaala, Kuweet, Dinaara, Bahareen, Dinaara, Chaayinaa, Yowaanii, Joordaan, Dinaara, Paawundi Starlingii, Yuuroo, Swiss Birankii, Koronaa, Turkii Liiree, Ijipshaan Paawundii fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin immoo akkuma beekamu biyyoota 5 kanneen akka Ameerikaa, Doolaarii, Duubaay, Dirhaama, Saawud Arabiyaa, Riyaala, Paawundi Starlingii, Yuuroon qabadhee dhufee jira jechuudha. Guyyaa hundayyuu biyyootuma kanaan qabadhee dhufaa jechaadha. Egaa guyyaa har'aa karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachanii biyyoonni kun dabalanii jiru jechuudha. Biyyoonni argee caalu dabalanii jiru. Biyyoonni kaan garuu qannasanii kan jiran isin jiru jechuudha. Qannasanii gaafan jedhu saantiba tokko saantiba lama kan qannasees jira kan dabalees jira jechuudha. Biyyoonni kun immoo kan birrii tokkoo fi saantiba wayii dabalee jira jechuudha. Salphumatti guyyaa har'aa kan dabalees jira kan hir'isees jira jechuudha. Waluma keessa makamaadha jechuudha. Guyyaa har'aa kanatu dabalee kanatu hir'isee jechuun hin danda'amu jechuudha. Waluma keessa makamee jira waan ta'eef jechaadha. Egaa gabaabumatti guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a. Akkasuma guyyaa har'aarree Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 100 fi birrii 79 fi saantiba 38 jechuudha. Salphumatti Ameerikaa doolaariin naannoo saantiba 4 akkas dabalee jira jechuudha. Guyyaa har'aa karaa itobilaakmaarket.com jechaadha. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin tokko karaa baankiitiin akkuma jedhe immoo baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 50 fi saantiba 59 jechuudha. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 100 fi birrii 27 fi saantiba 84. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 100 fi birrii 17 fi saantiba 17. Ooman Rihaalli tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 4 fi birrii 88 fi saantiba 90. Duubaay Dirhaamiin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 48 fi saantiba 70.
9 akkasuma immoo Duubaay dirhaamiin tokko karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin birrii 42 fi saantiba 79. Kan itti aanu Saawudiidhaa. Saawud Arabiyaa riyyaalli tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 47 fi saantiba 81. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa riyyaalli karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin birrii 41 fi saantiba 83. Kan itti aanu Kuweet dinaarri tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 500 fi birrii 84 fi saantiba 21. Kan itti aanu Baareen dinaarri tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 400 fi birrii 75 fi saantiba 80. Chaayinaa Yuwaaniin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 25 fi saantiba 33. Joordaan dinaarri tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 200 fi birrii 53 fi saantiba 20. Kan itti aanu Paawundiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 200 fi birrii 37 fi saantiba 62. Akkasuma Paawundi sterlingiin karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 98 fi saantiba 30. Kan itti aanu Yuuroodha. Yuuroon tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 200 fi birrii 8 fi saantiba 12. Akkasuma immoo Yuuroon tokko karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 73 fi saantiba 81. Kan itti aanu Swiss Baankiidha. Swiss Baankiin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 200 fi birrii 22 fi saantiba 93. Koronnaan tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 18 fi saantiba 91. Turkii liireen tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi saantiba 23. Egyptian paawundiin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 3 fi saantiba 76. Yemen riyaalli tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 75. Israa'el shekeliin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 54 fi saantiba 82. Kan itti aanu Hindiidha. Hindiyaa ruupeen tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 2 fi saantiba 00. Salphumatti birriin Hindii guyyaa har'aa birrii 2 jechuudha. Kan itti aanu Paakistaan ruupeen tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 63 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachanii biyyoonni 20 kana fakkaatu jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin akkuma jedhamu baankota keessaa guyyaa har'aa baankii Oromiyaatiin biyyoonni 5 kana fakkaatu jechuudha. Kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu jechaadha. Guyyaa hundayyuu nan dubbadha jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jechuudha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii dinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madabii jirtan immoo dinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Beerut yookaan Libneen irraa akkasuma jechuudha. Birriin biyya Beerutii paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin Beerut yookaan Libneen immoo baay'ee xiqqoodha jechuudha. Birriin biyya sanii salphumatti birrii biyya Beerutii yookaan Libneen waan baay'ee xiqqoo taateef isinillee birrii biyya sanaa miti jechuudha. Birriin Beerutii yookaan Libneen jechuudha. Akka birrii Paakistaanii akka birrii Yemenii jechuudha. Birrii Yemen baay'ee xiqqoodha birrii Itoophiyaatiin gadi jechuudha. Birriin Paakistaan illee baay'ee xiqqoodha jechuudha. Fakkeenya birrii Paakistaan guyyaa har'aa 0 saantiba 63 jechuudha. Baay'ee xiqqoodha birrii Itoophiyaatiin gadi jechuudha. Akkasuma birriin Yemen irra jechuudha. Riyaalii Yemen 0 saantiba 75 jechuudha. Ganaa saantiba 25 yoo irratti dabalan birrii tokko Itoophiyaa guutaa jechuudha. Salphumatti paawundii Beerutii yookaan Libneen waan baay'ee xiqqoo taateef doolaarota fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira jechuudha. Fakkeenyaaf doolaarota 3 maqaa jira jechuudha. Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee ta'an jira jechuudha. Sadan kana maqaa malee doolaariin baay'ee jira. Akkuma paawundiin baay'een jiru doolaariin irree baay'eetu jira jechuudha. Haa ta'uyyuu malee isaan kana keessa isin Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beerutii yookaan Libneenii jechaadha. Birrii biyya sadii osoo hin taane Ameerikaa doolaariidhaan reeggatu yookaan saabbatu jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa har'aa karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraacha yoo ergattanii birrii 100 fi birrii 79 fi
saantiba 38 irraa eeggattu yookaan sassabbattu jechaadha. Birrii biyya sana osoo hin taane Ameerikaa doolaariin kana ta'a waan ta'eef jechaadha. Karaa baankiitiin immoo yoo ergattan akkuma jedhe baankii Oromiyaatiin immoo yoo ergattan jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneenii jechaadha. Akkuma jedhe karaa baankii Oromiyaatiin guyyaa irraa birrii 100 fi birrii 50 fi saantiba 59 irraa eeggattu yookaan sassabbattu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuma jedhe warroonni Joordaan jirtan dinaara biyya sanii miti jechuudha. Beerut yookaan Libneen immoo paawundii biyya sanaa miti jechuudha. Paawundii waan baay'ee xiqqoo taateef jechaadha. Egaa gabaabumatti warroonni Joordaanii fi Beerut jechaadha. Ameerikaa doolaarii ta'a jechaadha. Gabaabumatti viidiyoon korraa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaa ta'a.